بقول لا باسي ما ديت ما تدو والو تسين يا شفنتو باسي والله معك كينيا جا أستاذة كينيا من تصري باسي شفنت ما تجرني لبي جرا جو كومنتي كده تندو بيسافين جرا ايش من تصري أبافتو ما تاسي ريفنساتي ألو فتو إنه أفضل ما أنتو سني بقى كان كوكو فسني مولته كان نما سنتي مولنة رفيسة فتيا سنتي مولته كويا أورمو والله مو بدوبن أبا فيني ما تقول لا دي مارا ما تجرا دي بي ليش نمباسش إيش هذا بمو كذا ما نمباسا ديم جراوجي ديم ياتس ديم إندو ديم ها هذا بيزرا كبا ديم هذا بيزرا ما بيزرا كبدا بيتا سبك كونكا كان فردو ديم جرا فرد ሚዋይ አመንቲ ከነ ምናምን ነገርሽ ሰገጤ ውላ ማለት ነው። አንገሩ ጀቹዳ ጀላንሻሺ ቀባ ፍራንክ ጀረ አርጊተኒ ኦሮሞ ዱምላላ በሂ 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 ጀለኒ ኡዱ ጀራ ኦዴ ሲያስጠሉ እነዚህ ሰገጤ ቆሻሻ ውላ ማለት ነው። ምድረ ጥናዣ ሙላ ምድረ ሁዱ ከሰ ወራብደኒ ኢራ ኤርጊተን አናስ እስነሴተን ያነ እስነሴተን ያነ والله أنا كيسا يوم اللي انكفروا ربتين ككأ والله أني سني ويسني أني كمتاك يقول لا رفيسك يا ملساس تلو والله نيبر نندويكا ربتين ككأ رفيسك يا يودو تاني اللي نغرتن يودو تاني من أنا ساقتي هزمنا باسي باسي يكبر يوانا يتشودا جارسنا ما كانت ترمس يوانا يتشودا جرينيا متا كان يبيغني waa'ee ofii kan hin beekne waa'ee namaa qofa kan itti mul'atu qofatu iyyuu waa'ee namaa dubbata beektu miti oromoo wallaahi dhugaan isinitti himaan ummata qoshaashaa jechuudha qoshaashaa bichaa isin qoshaashaadha bar qoshaashaa ganda keessa gandaa beektan miti zibaalaadha isin zibaalaa ummata tokko darbinaan isin zibaalaadha ka zibaalaam zibaalaa jechuudha Inbetan miti zibala amma rabbi keessa sodaadha fatiyaan qullaa dhufte moo zinaa hojjette kana kee wadheetin ishi laala amma laala namni dhufuun dida arrabs I don't care about and don't view ki yaga jedhee jira view yee camr wallahi namni na laalaan jiru maalii fi adabbiirran ture beektu nama biran qaqqabu ilaala ta'ati amma nan uffadha nan baa jechuudha achi okay ilaala back amma ani Fatiha Mujahidi amma faranji ta'etan dhufa faranji you is the faranji ilala baate ziga you is the faranji zanani singo dalala faranji da amma faranji dhufte you jedhani biyyatti lala kuno lala Allah technology gana hilkaan arde bishaalin isini fidee dhufaan dubartoonni akkanatti nama shawwadan lala gana amma lala amma bakka abbaa abdiitti na barreessa abbaa abdii wajjin taphadha Jalanis is garbi moodi itti qabattan view kiyyatu iyyuu gadi si kennitu eenyuun arge kee koodee arge koodee annaa jechuudha amma viewun keessan gisee qannasu waan isin gootan isinitti hima maal gootanii hin dhuftanii wanta ta'e bitattanii dhuftan nama narrabstan ganda namaan tuttan akka kiyyaa confidence qabadha ganda namaan tuttan ganda namaa intaniin jettan yoo qabaattan kana keewwattanii ola mataan keewwadha dura mataa keewwatama ajandaa ajaa'ibaa ta'a jechuudha ajandaa namaa dhiistanii ajandaa keessan uummattan ay keessa isaa laala wallaahi warra sistam miistira kun laala harawa wallahi laala harawa achiin nama tuktan beera namaan tuttan nama narrabstan maal gootan ajandaa keessan fidattan kalaas viiyuun keessan gaafa siqee kun akkas gootanii xiqqoo shaarpii keessan akkas gootu jalaan hijaaba keewwattanii jirtu kalaas kazaa achiin manatsarii keessan keewwattu dibbinni yaalantin waay jalaan immoo buufi bu'ee oromo bu'ee jalaan inni dhanneefi bar kwa shaarbii koon hidhadha shaarbii kiyyatu
amma sim jedhaan laalas sim jedhaan laala anarraa barattan an waa hunda isin barsiisa waa meeqan isin barsiisa baran naa kaffaluu diddani malee waa meeqan isin barsiisa laala ijaaba keewwattanii dubartoonni tokko garuu jalaan hijaabni hin keewwatamu maaliif ani rifeensa kiyyaa akka inni mul'atu hin barbaadnee fi beektu ምክንያቱም hin barbaadu ani mudii qabataara malee sirriitti mataa kiyya mul'isuu hin barbaadu ilaal musliimnis mataa mul'isin jedhu waaqeffataanis mataa mul'isin jedhu kiristaaninis mataa mul'isa ilaal kun akkana gootanii achii booda mudii qabattanii uummata kanarratti maaliif ganda namaa arrabsitan maaliif suuraa namaa laxxaftanii nama arrabsitan wallahi laazima nasiniin jedha ajandaa ofii keessanii baafadha naman tuqtan kana keewwattanii nama bira faranji style ilaal taakkala moo taakkala uumaa jettan jala fiigan akkasitti gootanii mataa keessan amma nama biiroodhaa bahee fakkaadha jechuudha argitanii amma namni a'uuzu billaahi min shayxaani rajiim fattiyaan qullaa dhufte wayne fattiyaan baadoo dhufte hayyuu ni deebi'as jala fattiyaan qullaa dhufte wayne fattiyyeen qullaa dhufte akkasitti bakka zanaa jettanii jechuudha allah mul'ate gaa mataan kiyya sirriitti gaallaan dhufe gaa mataa kiyya eebbisuu dhufe gaallaan my bro mirga namummaa koo sarbaniiru jedhee namni tokko isa qabatee waajjira geessee jara kana gaafachiisuu dadhabe jarittum sana hoo qabanii gaafachuu dadhabani na baay'ee garaa nama gubaa qeerroon achi keessa jiran immoo nama taasifsiisu siyaasa isaan jaalannu already hojiin inni hojjetu hin jaalan namummaansaa yeroo akkasitti salphatu garuu fuula keenya duratti hin tolu oromoon gara laafessa si jammara waan fe'aa godhu yeroo bulchuurratti aangoo jennee deebisne nus sigalee waan isin jechuu barbaade jara garaa gabbaneessuuf jara jala fiiguu jara shelachuu jedhama sigalee gabbaruu jedhama malee gaafa sana gadi bahanii haala sanaan hin goone sun immoo sana godhe jechuun immoo oromoo maa hin goone fi jechuu miti maal jedha kun baalegiin tokko nama rabsu tokko jiraat jala waan jechuu barbaade afaaniin waan biraa godhee uummata isaa immoo amma tokko waan gargaare waan tolche wayii baay'ee qabaa jechaadha. Gaafa inni gadi bahee of ta'ee uffata isaa uffatee uffata aadaa Oromoo uffatee gaafa inni warra ABO simatee gaafa inni waa'ee Finfinnee afaan baasee dubbatee waa'ee Oromoon immoo hamma tokko waa argachuu qaba gaafa jedhus faarsinee turre. Ana kondominiyeemii naa kenne sin qabu lafa naa qoode sin qabu faayidaa naa argadhe sin qabu garuu akka Oromootti gaafa arrabfamu jara kanaan na gugguba tokkuma fudhadhu jechaadha. Warri kun immoo baga nama du'etti illee baga jedhu yeroo tokko maal dhaloota akkamii akka ta'e hin beeku gaafa akkas siin jedhu si dhukkuba garuu immoo maal irraa baratu warri amma jiran kuni yoo uummata kee wajjin hin taane yoo waan ummanni kee jedhu yaada ummata kee giddugaleessa godhattee aantummaa ummata kee hin mul'isne boruu waan akkasiitu jira salphina akkasiitu jira kanaaf ummata wajjin ta'uun gaariidha nama kabachiisa gaaffii fi fedhii ummataas gaariidha yaada jedhu sanas in dabarsa. Ayyee gaaffii tokkoon sii qaba dhiifama. Ayyee. Fakkeenyaaf namni kun jechuudha kantiibaa wayita ture jedhetti Finfinnee irratti jechuudha uummata sana caalatti jechuudha isaan immoo miidiyaa irratti ba'anii jechuudha warrumti Finfinnee keessa jiraatan namni kun hoggansi inni qabu sun Finfinnee qofarratti yookaan kantiibaa magaala Finfinneeti Addis Ababaa isaan jedhan sana jechuudha siigalee aangoorra wayita inni ture jedhetti Oromoo caalatti kan isa wajjin dibbeeru kutaa ture jechuudha uummatuma sana siigalee. Taakkalee uumaa Yeshaggaraa Armaa jedhee kan isa wajjin akka shanaafataa ture uummatuma sana. Siigalaa jira miti warru madda hollaa warra kun garba'ee isaa xiqqeessaa jiru kana yeroo sanas Oromoon paartiin siigalee
Komiin Oromoon kaleessa qabu sun deebi'eeraaf miidiyaarra taakkalee daraaramee Oromoon taakkalee kan faarsu. Garuu uummanni sun har'a taakkalee irratti kan duula gaggeessaa jiraniif hojii inni kaleessa hojjeteen osoo hin taane eenyummaa isaatiin qofa akka ta'e jedhe maaliif namni keenya hin hubannedha. Hadha taakkalee cinaa dhaabbachuu jechuun yookaan bitamuu yookaan fakkees inumayyuu bitamuu yoo ta'e jedhe taakkalee uumaa yeroo aangorra jiru na fayyada malee har'a isaa akkuma qullaa waa tokko harkaan qabne maal na fayyadaadhaaf waa'ee isaa ta'e dubbadha. Eenyummaa isaatiin namni kun kan xiqqeeffamaa jirudha kan amma jechaa jirru. Hayyee badii inni kaleessa hojjete sana Oromoo yoo gaafate moo diinni alagaan jechuudha eenyummaa isaatiin yeroo isa qeequudha Oromoon kan gammaduu qabudha. Gaaffii nan amma si gaafadhu jechuudha sii galee. Oromoon akka Oromootti nama kana gaaffii gaafachuu qabu ofii isaatii yoo gaafate moo eenyummaa isaatiin namni kun yeroo hojiin hin hojjenneen diinaan attaa godhamu callisanii ilaaluudha. Oromoodhaaf kan gammachuu laatudha gaaffiin qabu. Ani si deebisee jira bara waan isin jechaa jiru. Ani difeendi godheen barreesseen barreeffama kee orgitee fi akka bara aangoosaa akka hojjetaa turetti waan balleesse qabaachuu danda'a. Isa immoo sirriidha jechaan jiru. Garuu immoo jara kanaan arrabsamuun isaa jibbiinsaa fi nama keenya ol jedhe gadi xiqqeessuu, salphisuu, qaanessuu yaada jedhurraa kaanii yaada jedhuun kaasee badhaan faayinaalii koo yaada keettan si gala garaan kee otoo na gubatuun waan isaan kana dura godhan otoon aaruuni ammoo diinaaf dabarseen kennu isaan kan nu jibbaniif waan balleesse sana qofaaf waan beekaniif otoo hin taane waan Oromoo ta'eef yaada jedhu sana kaaseen barreesseen siin jedhe malee yaada namni keenya waan tokko hubachuu kan qabu ansila poostii kanan poostu godhe olmoos sa'aatii 6 dura jechuudha. Waa'ee mataa uumaatiin wal qabsiisee jechuudha. Maaliin jedhee maxxansee leenca biyya kee hin ajjeesin sareen ollaa keessi nyaatti jedhe Muhammad Mursii aangoo gaafa qabu akka nuti feenu hin goone jennee gaafa hayyuu keenya alagaan xiqqeessitu si faana hin hafnu. Aangoorraa gaafa turtes hanga sirraa eegnu gochuu baattulleen waan baay'ee Oromoota Finfinneef naannawa ishee irra jirtuuf gootee jirta. Kun akka lafa jirtuudha. Isaan kaleessa taakkala uumaa shaggar armaasiin jechaa turan har'a waan si godhan atis nuhis hin dagannu. Sabni ofii sitti dheekkamuun gaafa rakkoo diina harkatti si gatuuf miti. Kanneen hafan illee barnoota gaarii ta'a. Warra hafaniif illee jechuudha. Warra aangoorra ta'a ummata sana faana ashqaabbaxaa jechuudha. Saba kanarratti hacuucaaf miidhaa hojjetan hangamuu yoo isaan saba sana waan isaan barbaadan hin gooneef akka isaan saba sanarraa kabaja hin arganne ergaa dabarsaaf warra aangoorra jiranuuf jechuudha sii galee. Anaaf yeroo maastar pilaanii marii Adaamaatti aangaa'onni TPLF waliin gaggeeffame irratti yommuu Abbooy Tsahaayyee jaallattanus jibbitanus maastar pilaaniin hojiirra ni oola jedhu qaamota mormii jabaa gochaa turan keessaa ati anaaf fakkeenya. Ammas gaafa rakkoo irraa nafnu jabaadhu jedhee maxxanse. Already koomantii sana akka nam tokko naaf hin kennine firendiiwwan koo qofti akka isaan koomantii naaf godhan hin godhi. Maaliif namoonni an hiriyoonfadhee Facebook irratti jala taa'u namoota yaada isaanii ilaalcha isaanii naa wajjin ni deema jedhu qofan firendii godhadha Facebook irratti. Maaliif gariin callisee dhaloota bubbeessa jedhan kana fiiguu malee waan tokko aangilii garaagaraatiin fudhatee hin ilaalu. Koomantii hamilee si cabsu jecha si cabsu callisee waan hin hubanne koomantii jalatti barreessa waan ta'eef namoonni Facebookii firendii koo ta'an qofta akka koomantii jalatti godhamuuf hin dhiisee jedhu. Sii galee nan hidhe jechuudha. Koomantii keessaatiin friend only godheen dhiise jechuudha sii galee. Maaliif namni keenya yeroo garii callisee dhuma sammuun isaa kun akka waan hidhamee fiiguu malee kallattii garaagaraatiin dubbii hubachuu hin beeku. Nu amma taakkala uumaa wajjiniin siyaasni waliin sheer godhannu amma irratti hin jiru. Irra guddeessa hawaasni Oromoo jechuudha. Siyaasaan rakkoo guddaa qaba isa wajjiniin wantoota gaafii inni yeroo aangoorra jiru hin deebisin hedduu jechuudha sii galee. Garuu namni kun hojii isaatiin yookaan ammoo aangoo isaatiin osoo hin taane eenyummaa isaatiin attaa godhamaa jira. Kanadha. Kan hin jechaa jiru dhiifama garuu yeroo tokko sitti hin deebi'aati. Obbo Haroo welcome isku. Thank you. Momani galatoma warrootana sirra jirtan asii maatii hundi keessanuu fayyadaa warra dhaggeeffachaa jirtanis anilleen yaadaan silaanii qabu irra guddaa kaastanii jirtanii dhuguma akkuma silaa namni na duraa jee tarillee xiqqoo dubbadhee hin ture wanni isa kana itti duulaniif Oromoo ta'uma malee waan biraati miti. Ani ta duraa nama keenya kan bakka takka diinni bileeniif hin qindaa'e nuti akka Oromootti bakka takka kaanee waliin nama keenya kana sagalee xiqqoo haroo bluetooth fayyadamarta? Firaa baasu.
Bluetooth xiqqoo sagaleen kee akka duraarra ho'uu didde. Hirribaa ka'e tanaaf. Okay. Ameerikaan reef hirribaa kaatu natti fakkaatan. Biraa lafti barii mirqaanan. Moomani ina geema amma. Amma ajaa'ibatti dhaga'ama. Amma iskuun orijinaaliin dhufee jira itti fufu. Okay, dhiifama. Kaniinan jechuu fedhe namni keenya har'aan sana kana bakka takka ol ka'ee nama isaa kana protect godhee nama kiyyatu qabuu hin qabu jee akka Oromootitti waloodhaan ka'ee dhaabbachuu isaatiif hedduu takkaan gammada. Warroottan waan san godhaa jirtan sammuu xiqqoo bal'istanii yaaddanii jirtanii jeetii yaada. Kafiraa namni akka fedhe haa ta'u ammoo akka Oromootitti gizee dhufte nuti bakka takka dhaabbannee nama keenya nama irraa dhorkuu danda'uu qabna. Ammoo gizee nuti taate internally nutiitutu waan nu gidduu jiru furmaata san furachuu danda'a jeetii yaada. Yaan ammoo namootaan as gubbaa irratti ammaan tana gaafii adda addaa kaasuu jira. Taakkala uumaa Oromoodhaaf maal godhee waan jiru. Har'a nuti maal haasa'u jirra? Taakkalaan waan Oromoof godhe haasawaa jirra moo? Taakkalee namaatutti duule namni itti duuluu hin qabu jechaa jirra. Waan namni ittiin duulu namaatutti itti duulu jira nama kana irraa haa qolannuu jechaa jirra waan ta'eef yoonii fi fookasiin kara sanitti ta'e bareeda. Ammoo it should be open debate gaafa biraatiif taakkalaa uumaa Oromoodhaaf maal godhe Oromoo irratti miidhaa akkam fidee gaafiin jettu sun qobatti ka'uu qabdi malee kana keessa ka'uu hin qabduu jeetitti nama naani. Anilleen akka nama takkaatitti Ameerikaan tun balloodha. Namni bakka taakkalaa uumaa jirullee beekuus hin jiru namni biyya alaa kana jiru harkaniitillee yoo sila harkee buusan namni dhuga irraa itti nama kana irraa dhorkuu ni danda'a. Siigalee yoonii fi yaada naftanyaa san akka uummatuma saniitti mataa keessaa qabaatan malee. So akkas jeetitti namana ammoo biitti inni jirus namni beekuus hin jiru. Inni illee viidiyoo san irratti akka mul'atutti kophaa deemuu jira. Nama wajjin waan jiru. Ameerikaan. Ameerikuma ta'ee kophaa jira miti viidiyoo san irra barnoomaa wajjin jiru kophaa jira siigalee. So uummanni illee waan akka is a setup ni beekama wanniti siigalee waan akka information takkaa qabanii yookaan ammoo kaafiteeriyaa yookaan kaafii shaappii inni jiru sanitti achi wal arkaniiti. So waan santu taa'ame inni ammoo mataa lafa gadi hin qabne isaanillee firraa wajjechaan akkasii deeme Oromootiyya nama keessan yoo tuqame bakka takka itti kaa'ati nama keessan irraa nama dhorkadhaa yoo ammoo ifii teessaniif uumaan qabu nuti wal gaafachuu wal akka feene wal godhu ammoo yoo diinni dhufee nu seene diina sanitti bakka takka haa bobbaane nama keenya irraa dhorkinuu uumaa yaada jehuun qabaanilleen fayyaadee galatooma. Hayyee haroo keenya galatoomi Mr. Qaadi. Koyye maame salaam alaikum akkam jirta baga nagaan nu deebite. Keenya ummata qaalii masarratti keessaa qooda qabdu mormuullee mirga qabdu namallee arrabsuun mirgatti qabdu waan qabsoo kana keessaa haqa qabduuf nama maraa namni haqa qabu bakka inni dogongoretti dogongora isaa himaa bakka inni immoo dhiyootti jabaate gaafii Oromoo deebisuu dadhabee bakka hedduutti kanaan dura hammaannatti baay'ate yoo ta'e sanaaf jenna ofirraa fageessine diinaaf laachuun kun nuufi baay'ee tokko waan nuyi fi furmaatan ta'u jechaadha. Gizee hedduu amma yeroo duraaniitii fi yeroo Hacaaluu yeroo sadii wayii nafxanyaan akkasitti roorrisanii turanii rabbi har'a nabseesaa amaaroo yeroo sadii yeroo lama finfinnuma keessatti itti naanna'anii ajjeesuudha gizee jedhanu Oromoon cal jedhee madiisee yeroo sanallee booda irratti nummaa dhumti isa qabnee geessine miidiyaa irra geessine wanna mara haasofsiifne keessaa fuune security wayiin goonee fi cal jennee dhiisne achirraa mucaan kun akka hin taanetti addunyaa kanarraa cal nurkaa jedhe. Nuti yeroo nama keenya beekaa keenya yeroo inni duraanii ministar pilaanii sana keessa jiru yeroo mallasaa mormii duraanii sana keessatti mormaa ture keessaa waan taree galateeffadhaa malesin wanna funduraa qofa irratti xiyyeeffannoon keessan hin ta'in. Seenaan uummata taree maaliifirraa seenaa akka jaarraa abbaa gadaa akka Demokratii warra akkasii maaliif siidaa dhaabbanne warra akkasii waa'ee akkasii lamaaf haasaarra warra gumaacha fidee harka keenyaan gahe
warra akkasitti qubee kanallee afaan kanallee oromummaa keenyallee fidee harka keenya kaa'e jechaadha. Har'a taakkalaan daangaa Oromiyaa sararuu hadiisu malee gochuullee hadiisu malee Itoophiyaan guutuun isii rakkina qabdi. Gar tokkoon nuti Tigraay wal lollaa, gar tokko Amaaraa wal lollaa, nullee achi keessatti waliin gallu paartii meeqa jira. Kana keessatti hubannoo guddaa nu barbaachisa yeroo hedduu. Maaliif isa geessinee har'a qophaa isaa biyya sana keessa deema. Maalitu uummanni sun duriyyeedha. Ituu mannee biraatiin naadii lafa buusanii maannar. Ayii jennee guyyuma lama iyyinee uffata gurraacha uffannee dhiisuudha malee. Har'a hooluyyiin asirra yaatee unkaan kan isin jettanu baga dhaame bakka tumame jedhu yeroo jettanu sheemii dabar kun. Isiniif garuu waan hin taane yeroo barreessitanii har'a nu keessaa dhalattanii kaatanii waan hin taane simbata nafxanyaa wajjin nuruu dhuftanii har'a taakkalaan baga tumame baga rukutame ka jettanu kana nuti diqaalaatti isin galchina malee wallaahi Oromoo isin hin jedhu. Kun mataatti calaa isaan gurra keessanitti calaa isin jiru. Akka kiyyatti garuu waan qabanne qabachaa deemuu qabna walii gallee. Biyyi keenya akka diigamtu hin deebina, akkamitti akka ijaaramtu, akkamitti silxaanummaa kanallee Oromoo irraa fuunee Oromootti jijjiirra. Yaada jettan nu mari'achiisaa nuuf fidaati warri bebbeekaan. Akkamitti uummata soddaa kana Finfinnee sana keessaa baafnee ganda soddaatti deebisna. Yaada oomisha yeroo hedduu jechaadha. Uummanni kun akkamitti barsiisaan afaan Amaariffaa barsiisu kun akkamitti afaan Oromoo nu barsiisuu qaba. Akkamitti barsiisaa uummata nafxeenyaa kanatti xiyyeeffachuu qabna Finfinnee sana keessatti. Mee taakkalaan irra hojiin guddaa hin godhin hin jiru. Nuu godhee jira. Baga galtan biyya keessan Finfinnee biyya abbaa keessanitti ka jedhe isa qofaarra. Yoo dhugaa dubbachuudha ta'e kana caala maalluu godha. Yoo mootti roorrifamee rakkoon ammaatiin ni barumsaaf ta'e yookiin biyyaa bahee ta'e achitti yoo du'ellee sin akkasitti guyyaa lama keessa shaamaa qabsiiftu goota keenya iddoo ettanii boosanii dhiiftu uffata gurraacha ni uffattu ni jiraatu fi suuqiidhaan bitattu. Akkasitti deema hojiin keessan. Kanaafuu adaraa tokko hataan isiniin jedha. Walxinneessuun bu'aan qabdu. Ammallee maammee koo garaa bitamtee siin jedhanii kanallee bor dhaga'uudhumaaf ta'a. Garaan isaanii aduu abbaan fedhe haa jedhu abbaan fedhe haa ta'u. Abbaan fedhe haa jedhu. Anis akkasii dhiisee jira amma sii galee waan jarruu jettee mammaakte yeroo tokko basa sanaa baay'ee faraam jette sii galee. Bokkaa yeroo jalqabatitti buusii sodaachisa malee qaama kee hunda wal ga'ee jennaa bu'aa tokko sitti hin fakkaatu. Abbaan barbaade garaa dhaafa jedhu baala jedhu dantaarra qabu waan namni waan hin ta'ee jirutu sammuu kootti na dhukkubsa malee waan fedhe waan namni naan jedhu irraa dantaan qabu. Rakkoon qabu isaa obboleessa kiyya itti hubi'ate. Waan natti fakkaate jedhe of ta'een dubbadha waan ta'e jechuudha. Eenyuun bakka bu'eetii miti. Amma deengadda keessaa godina deengaddaa Jimmaa har'a afaan Amaariffaatiin Ortodoksii barsiisuudha godina Jimmaatti erganii tokkoffaa hagalatoon bulchiifni magaalaa kiyyaa magaalaa Jimmaa. Hin barsiiftanu afaan Oromootiin malee jedhee afaan nafxeenyaatiin keessatti magaalaa Jimmaatti hin barsiiftanu jedhee kokkee jaraa qabee geessee ganda soddaatti deebise. Likkii yoo ganda keessatti akkanatti walitti himuu ta'e marii yoo goona yoo ta'an kutaalee keessanitti xiyyeeffadhaa yeroo hedduu. Warra soddaa. Maaliif silaa wanni jarri ganda keenya dhufaniif jara abiyyiitti wanni himuu barbaannu araqee habuufatanu farsoo jaraalee hadhuganu nu hacaffaranu gaafa kaana dhiichisanu garuu silxaana irratti deebi'anii Oromoo bulchuu wanna akkana irratti akka gonkuma akka hin jirre irratti Oromoo kana irratti marii nu gochuu qabdi jecha. Maaliif wal xiqqeessuun kun bu'aa nuun fidu yeroo hedduu. Mucaa kana har'a baay'ina azzani baradhaan wallahi gubadde wanti kaawwanee jedhe bara. Anitti boone itti gaddullee itti boone maalitti hooggantoonni dhaaba kaanii warrumti dhiibeellee bargaa turtan hundi keessanuu Ameerikaatti yeroo jedhan kan hinaa isan jechuudha. Taakkaleen akkasitti onnee dhiibee jechuudha. Laali viidiyoo kana argaa jirtu hundi keessanii. Laali laphee dhiibee laali qoofxaan koostarri Oromoon goota malee dhaltii hin qabu sii galee. Fakkeenya kun isaanii bu'e jechuudha. Wallahi baay'ee waan tokko jechuudha. Laphee dhiibee jechuudha. Kanaaf akkasii galatoomii ati Mr. Kaadiko. Feenkilarii fi dabarsa feenkilarii. Ijoollee warroonni biyya sana jirtanu naannoo sana jirtanu mucaa keenya Oromoodha. Goota keessanii itti dhiyaadhaati. Bagayyuu wanna tokkotti affeeraa godha galata itti argattu. Seenaadhaaf lafa. Kostor Oromo ቦባካ እንትን የለውም ቦባካ ኦሮሞ የጀግኖች መፍለቂያ ነች ኢጂ እያለ ደረቱን ነፍቶ barbaadaati akkasitti marii godhaafiiti warra soddaa kana xiyyeeffannoon keessan made nurratti akka hin taane kana wannan isin jedhu maammee kan koo galatoomee silee waan affeerteef yoo ijoolleen jiraatte masaratti qashtii keenya atillee nu jiraadhu rabbi umriin kee dheeressu
bakka Amiin. teessutti bakka deemtu rabbiin si haa eegu sin argaa sin hordofaa yeroo hedduu durirraa kaasee atillee nama seenaa guddaa nu hojjetee rabbiin si haa eegu eegumsa isaatiin ija isaatiin rabbiin si waliin haa dhaabbatu baay'ee tokkoon si kabajaa nama si jaallatu anillee dhaqa guddaa qabdaatillee qabsoo kana keessatti gumaacha guddaa nu goote kanaaf atillee naa jiraadhu galatoomii siin jedhamaa kan akkasii nuuf baay'atu umrii nuuf dheerettu masii keenya dhugaa anis ummatuma fuulduratti qaamaanis yeroon si argu kabajaaf jaalala guddaa akkasii qabdu jechuudha asumaan si ibsuu barbaanna ani yeroo baay'ee yeroo qaamaan masaratii wal arginu rabbiyyuu tarii dogoggoree rabbilleen dogoggoruu dhiifama shamara si godhe malee dhiira ta'uu qabdaa warqituu Oromooti dhugaa dubbachuu fi hojiileen isiin hojjettu jechuudha saba kanaaf jechuudha faayidaa osoo hin taane haqaaf jechuudha dhugaa rabbii shamarran Oromoo jechuudha hawaasa kanaaf sagalee ta'an akkuma sana ummata keenya hawaasa keenyaaf sagalee ta'an keessaa masarat isii hangafa jechuun danda'ama yeroo ammaa irratti hedduun keessan ni beektu nuuf jajjabaadhu siin jechuu barbaadna yaaduma Mr. Qaadii irratti dabalee carraadhuma kanaan waan tokko ibsuu barbaadeeti masii keenya painkiller welcome itti fufi itti aansuun Great Oromiyaatti itti fufa galatoomi Mr. Qaadii kiyyaatti. Galatoma yoo harka fuuni. Yooyyaa harkaan bulaa jenne. Naa qabdani. Nagaya qabna galata rabbi. Baga rabbaasi nu ga'e masi akkam nagaa haroo. Nagaa jira painkiller jira galata. Gurbaan fuulaan itti gura abbaan manaa kun yeroo baay'eedha. Fuulaan guurinii kun rabbo. Animo. Painkiller. Fuula kana fakkaatu osoo manna jalatti namni areeda koo itti waan dallanaa jiru na seetii bara ofirraa ciru laata waan kana ciru garuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome. Waalaikum salaam abbaa biyya. Yaada gaariidha waan baay'ee nama gammachiisu nama yaadni isin kennaa jirtanii anillee waan irratti mana sadii afurseeniitiin ganama irraa iyyuu dubbataa ture. Oromoon rakkoon nu qabnu rakkoon nu xiqqoo nu hin qabne jedheetiin hin yaadu. Namni tokko dirqama hidhamuu yookiin tumamuu yookiin yoo rakkoo hin argin qabsaawaa nutti hin fakkaatu. Namni tokko qabsaawaa jedhamu dirqama hidhamuu qaba yookiin tumamuu qaba yookiin ammoo waa wahii jechuu qaba. Akkasitti yaadna. Namni kun gadi baheetiin mana hidhaa hin seenne hin tumamne sanii achitti garuu wanna baay'ee dabarseetiin hin jira. Masarat na caalaa beeyti magaalaa Finfinnee keessatti erga takkalaan aangoo qabatee fi takkalaa dura maaltu akka deemaatiin hin ture sirriitti addaan baastee beekti. Maaltu akka hin ture maaltu akka jiru. Even ani faggoodhaa Finfinnee irraa ijoollee baaleeti. Irreecha Finfinnee keessatti akka sana Oromoon dhiichisee hundee burqaasaa ganamaatti jechuudha bakki tolchameeti akka Oromoon kabajatu qaama godhe keessaa tokko akka ta'e Oromoon hin wallaltee takkalaafumaa banti. Galata namaan galchitu Oromoon kun rakkoo nama hin malee wallaahi. Jechuu barbaade ijoollee fageenya sana irraa dhufanii ijoollee gara keenya sana irraa iyyuu nama meeqa walitti qabanii mattaawaqaa kennaafii turan. Ijoollee magaalaa Finfinnee keessatti waan barbaadan argachuu dandeettan jedhanii waldaa wal ijaartanii. An keessan turre haqni garuu haqa. Sitti maatiin hin jira barra. Ijoollee hagas takka ijaaree ijoollee Oromoo gara magaalaa Finfinneetti fidaatiin hin ture waan baay'ee dalagaa